Hai barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'aa kan ilaallu intiraansii bara 2015 maatii wajjin jalqabna. Paartii jalqaba kanaan haga danda'e isin hojjedha. Paartii itti aanu ammoo yoo danda'ame xumuruudhaaf nan yaala. Haga danda'ameen garuu isinitti dheeressuu mokkuru garuu wantoota hedduu isiniif ibsuudhaaf nan yaala. Kanaaf hundi keessanuu namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan maal gootanii chaanala kana subscribe godhuudhaan akkasuma immoo viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share godhuudhaan jalqabaa isin jecha. Hundi keessanuu immoo viidiyoo kana like godhuu qabdan. Hanga viewun baay'atu like inis akkasuma baay'atu qabaachaadha. Yoo haalli hojii kiyya yookiin ammoo haalli an viidiyoo itti isinii dalagaa jiru yoo isinitti hin tolin malee hundi keessanuu like godhuudhaan jalqaba. Akkasuma yoo danda'ame ammoo viidiyoo kana yeroo ilaaltanitti VPN fayyadamuudhaan yoo ilaaltan na gargaaruu dandeettu. Kanaaf har'a kan ilaallu isa kana jechaadha. Kanaaf gaafii tokkoffaarraa jalqabuudhaan hojjetaa deemna. Garuu waan isin godhuu qabdan revise godhuu qabdan, seeraan revise gootanii nootiiwwan keessan keessatti deebitanii ilaaluudhaan san booda ammoo gara gaafiitti dhufuu qabdan jechaadha. Namoonni kallasuu barbaadan ammoo gaafiidhaanis kallasuu dandeettanii warri jalqaba qo'atuudha yookiin ammoo yeroo barattanitti xiyyeeffannaa gaarii kennuudhaan dhaggeeffataa turtan gaafiidhaanis keessa deebi'uu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf gaafii dalaguun ammoo seeraan isin fayyada. Qormaata kamirratti haa ta'u, kan kilaasii haa ta'u yookiin ammoo intiraansi irrattis ta'uu danda'a. Gaafii garagaraa to'itanii PDF garagaraa dalaguudhaan maal godhuu qabdanii iskiilii keessan guddifachuu qabdan jechaadha. Maatisii irratti keessattuu wanti isin barbaachisu nootiiwwan jiran beekuu qofa osoo hin taane iskiiliin seeraan barbaachisaadha. Iskiilii yeroo jedhu gaafii haala kamiin akka dalaydan karaa salphatu jira akkasuma immoo karaa dheeratu jira. Namoonni hedduun karaa dheeraa kan fayyadamantu jiru. Namoonni gariin ammoo karaa salphaadhaan kan hojjetantu jiru jechuudha. Warri karaa salphaadhaan hojjetu beekan kun qormaata irratti bifa salphaa ta'een maal godhuu danda'anii hojjetuu danda'an jechaadha. Anis haga danda'ameen karaa salphaadhaan karaa ofii kiyyaa fayyadamuun isinitti himuu yaala. Kanaaf bifa sanii isinis karaa beektan share godhuudhaan hiriyoota keessaniin share godhuudhaan maal gootanii koomentii jalatti karaa akkanaatii hojjettan isinitti laafuu danda'a waan jedhuun share godhuufii dandeettan jechuudha. Qormaata irratti garuu wanti isinitti ulfaatu tokko yoo jiraate sa'aatiidha. Wanta aga sa'aatii isinitti ulfaatu hin jiru. Sa'aatii maaneej godhu jechaan iskiilii qabaatu jechaadha. Namni iskiilii qabu sa'aatii bifa salphaa ta'een maaneej godhuudhaan qormaata san dalaguu danda'a jechaadha. Kanaaf hanga danda'ameen sa'aatii irratti hojjechuu qabdan jechaadha. Gaafiin tokkoffaan maal jedha? Given a equal to x is an element of natural number such that x is less than 3. X in inni less than 3 dha jechaa jira. N x dha. X in ammoo less than 3 dha jechaadha. Natural number dha jechaa jira. Kanaafuu natural number warri sadii gad ta'an tokkoo fi lama qofaa jechaadha. Tokkoo fi lama qofaa. Inni ta'an ammoo enda b is the set of all possible factor of 13. B'n ammoo maa inni b'n all possible factor of 13 dha. Factor of 13 meeqa fa'a? Warri 13 haftee malee hiramuuf eenyu fa'a? Yoo jenne ilaalle tokkoof ni hirama. Inni biraa ammoo kan biraa kan inni hiramuuf 13 qofaa jechaadha. Kanaafuu faaktoriin 13 kanneen lama. Kanaafuu b'n 1 fi 13 jechaadha. Kanaafuu 1 and 13 jennee haala kanaan barreeffannaa jechaadha. Inni jalqaba isa kan. Then which one of the following is equal to b cross a? B cross a jechaan maa inni warra b kana keessa jiran kana jalqaba irra kaa'atuudhaan san booda fakkeenyaaf waanii tokko wajjin ammas waanii deebine lama wajjin san booda erga waanii geessine booda sadiitti irraa sadii tokko wajjin ammas sadii lama wajjin haala saniin kennaa jechaadha. Kanaafuu inni jalqabaa kun elementiin isa jalqaba irra jiru jalqaba irra ta'uu qaba. Inni lammaffaarraa ammoo lammaffaarra ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu bifa sanii yeroo kennu kamtu kanneen keessaa deebii sirrii kan ta'e isa kamidha. Kanaafuu isa kana hojjetuudhaaf maal goona? B cross A jennaani. Warri B keessa jiran tokkoo fi 13 jechaadha. Tokkoo fi 13 cross warri B A keessaa ammoo tokko lama jechaadha. Kanaafuu kanneen cross yeroo goonu kana jechaan jalqaba irra kan barraa'u qabu elementiin jalqaba irratti barraa'u qabu isa kana jechaadha. Kan B keessa jiru kanneen. Kanaafuu tokko jalqaba tokko wajjin. Kanaafuu 1,1 jennee barreessina. Inni ta'an ammoo waan ammas deebine lama wajjin
hanga kana keessaa xumurrutti kan jalqaba kanan dhiifnu jechaadha. Kanaafuu tokko lama wajjin 1,2 jennee barreessina jechaadha. Inni itti aanu immoo kan waan geessine jira. San booda gara 13 irraa 13 tokko wajjin ammas 13 lama wajjin jennee haala sanyiin barreessina jechaadha. Kanaafuu 13 tokko wajjin kooma 13 lama wajjin jennee haala kanaan cross goonee barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya isa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun deebiin kamirra jira? 1,1 1,2 inni irra jiru 13,1 13,2. Kanaafuu n deebii sirriidha jechaadha. Kan hafe hundi isaaniitu sirrii miti jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf inni kun inni lammaffaa inni b irra jiru kun 1,1 inni kun sirriidha. 2,1 tuun garuu kam keessa jira? Tuun a keessa jira jechaadha. Akkuma asitti argitan ammas 1,13 2,13 jechaa jira. Inni kun inni b irra jiru kun a cross b dha. A cross b yoo ta'e inni kun deebii sirrii ta'a. Garuu kan gaafatamne b cross a dha waan ta'eef kanaafuu deebiin sirriin a ta'a jechaadha. Kanaafuu a deebii sirriidha jechaadha. Bifa kanaan hojjettan jechaadha. Inni lammaffaa immoo maal jedha? Which of the following statement is true about f of x equal to x square minus 6x plus 10? Isa kanaaf equationii kanaaf sirrii kan ta'e isa kamidha? Inni kun maalii wal qabateeti? Giraafii wal qabateeti kan nu gaafataa jiru. Kanaafuu giraafiidhaan wal qabatee waan ta'eef fakkeenyaaf maal jedha? The line x equal to 1 is the axis of symmetry of the graph of f jedha. Axis of symmetry isa kanaatidha. Isa kana beekuudhaaf jalqaba giraafii kaasuu qabna jechaadha. Giraafii kaasuudhaaf ammoo wanti isin beektan maal godhuu qabna? Vertexii beekuu qabna. Vertexii haala kamiin barbaanne isa jedhudha. Inni lammaffaan ammoo giraafiin sun gara oliiti moo gara gadii deebi'a isa jedhu beekuun dirqama jechaadha. Kanaafuu vertexii foormulaa mataa isaa qaba. Vertexii minus b over 2a foormulaan biraatis ni jira. Garuu baay'inaan isa kana fayyadama. F of minus b over 2a isa jedhu fayyadamna jechaadha. Kanaaf isa kana keessaa immoo inni kun quadratic equation dha. Quadratic equation ax square plus bx plus c dhaan kan barraa'udha. Kanaafuu a ammas keessaa 1 dha jechaadha. X square bira kan jirtu 1 waan ta'eef. Inni itti aanu immoo bx dha. X bira kan jirtu ammoo minus 6 dha. Kanaafuu b minus 6 dha jechaadha. a 1 dha. b ammoo minus 6 dha. c ammoo constant number dha jechaadha. Kanaafuu c 10 dha jechaadha. Isa kana erga qabannee booda amma maal barbaanna? Minus b over 2a barbaanna. Minus b over 2a. Minus b over 2a. Minus b over 2a. b meeqa jenne? b minus 6 jenne. Garuu minus biraatti alaan jira. Kanaafuu minus into b minus 6 waan taateef minus 6 barreessina over 2 times a ammoo 1 dha jechaadha. Sanboonni inni kun minus times minusin kan gubbaa kun jechaadha. Minusin tun maal gootii isii tana pilaasii gootee jechaadha yeroo baay'isnu. Kanaafuu 6 over 2 ta'a jechaadha. Kanachaan 3 ta'a jechaadha. Maaltu minus b over 2n. Inni kun kan jalqaba irratti barraa'u jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf vertex yeroo barreessinu x, y jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. Kanaafuu gatiin x yookiin gatiin x isii jalqabaa tana. Kanaafuu inni kun meeqa nuuf dhufe? 3 nuuf dhufe jechaadha. 3 koomaa jennee isa kana barbaaduudhaaf ammoo kan itti aanu barbaaduudhaaf f of minus b over 2a kana barbaaduudhaaf maal goona? Equationii keessa bakka x 3 galfannaa jechaadha. Kanaafuu equationiin akkam ture? x square minus 6x plus 10 dha. Kanaaf inni kun amma equationii dha jechaadha. f of x dha. Inni kun f of x dhaan wal qixa jechaadha. Amma nuti maal goona? f of minus b over 2a barbaanna jechaadha. Minus b over 2a ammoo 3 akka ta'e beekna. Kanaafuu f of 3 barbaanna. f of 3 hojjechuudhaaf bakka x kanneen hundayyuu maal galfanna? 3 galfanna jechaadha. Kanaafuu x square waan jedhuuf 3 square goona minus 6 x waan jedhuuf bakka x ammas maal galfanna? 3 galfanna jechaadha plus 10 lakkoofsa akkuma jiru barraa jechaadha. Sanboonni inni kun meeqa ta'a? 9 ta'a jechaadha. 3 square inni kun ammoo minus 180 ta'a plus 10. Sanbooda kanneen lama yoo hidhatan meeqa ta'a? 19 ta'a jechaadha. 19 hir'isuu 18 fi kanaafuu 1 ta'a jechaadha. 1 kun amma bakka maalii galfanna? Bakka y galfanna yookiin ammoo f of minus b over 2a dha. Kanaafuu 1 ta'a jechaadha. Inni kun amma vertexii dha jechaadha.
vertexiin isa kana ta'a. Kanaafuu asirraa akkuma argitan C irratti maal jedha the vertex of graph of f is 3,1 jedha. Kanaafuu inni kun deebii sirriidha jechaadha. Inni kun deebii sirrii isaa ta'uu isaa haala kanaan beekuu dandeenya. Kan biraa immoo the line x equal to 1 is the axis of symmetry of the graph jedha. Axis of symmetry in jenummaa seetan graafii wayii fakkeenyaaf bifa kanaa yoo kan jiraatu taate graafiin laayiniin graafii kana bakka wal qixaa ta'etti haala kanaan qaxxaamuree darbu axis of symmetry jennaan jecha yookiin ammoo line of axis of symmetry jenneenis ni waamna. Kanachaan fakkeenyaaf graafiin haala kanaa yoo kan jiraatu taate graafii kana bakka wal qixaa ta'e lamatti kan qaxxaamuree darbu maal jedhama? Laayiniin kun axis of symmetry jedhama jechaadha. Isa kan ammoo akkamiin beekuu dandeenya? Fakkeenyaaf graafii kanaa kaasuu dandeenya. Graafii equationii kanaa kaasuudhaaf maal goona? Vertexii erga qabaanne baay'ee salphaadha jechaadha. Vertexiin erga qabaanne wanti nu ilaaluu dandeenyu inni biraa maa inni vaaliyuun x square tanaa yookiin ammoo x square kana dura koefficientiin jirtu positive ammoo negative isii jettu ilaallaa jechaadha. Positive yoo taate gara oliitti kaafama graafii yeroo kaafamu quadratic waan ta'eef, negative yoo ta'e garuu gara gadiitti. Kanaafuu inni kun akkuma argitan x square bira kan jirtu waanidha jechaadha. Waaniin positive waan taateef graafiin gara oliitti kaafamuu isaa beekna jechaadha. Eessarraa ka'eeti gara olii kan kaafamu? Vertexii irraa ka'uudhaan. Vertexii irraa ka'uudhaan gara oliitti kaafama jechaadha. Kanaafuu vertexiin 3,1 waan ta'eef maal goona? Graafii kaasuu dandeenya jechaadha. Graafii kaasuudhaaf 3,1 jennee jira vertexiin 3,1dha. Asirraa amma maal beekuu dandeenya? Axis of vertexii kanarraa jechaadha. Line of symmetry beekuu dandeenya. Isiin jalqabaatuun line of symmetry taate yeroo kamiyyuu isiin jalqabaa vertex irra jirtuun line of symmetry taate jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf x'iin 3 yoo ta'e 3 bakkana yoo ta'e y'iin ammoo 1 bakkana yoo ta'e bakki lamaan kunniin itti wal tuqan kun maal ta'a? Vertexii ta'a jechaadha. Kanaafuu graafiin kun gara oliitti waan kaafamuuf bakkanarraa ka'uudhaan haala kanaan gara oliitti kaafama jechaadha. Gara oliitti kaafama. Kanaafuu bakki tun ammoo maal jennee jira? 3,1dha jechaadha. 3,1dha. Kanaafuu isiin tun vertexii jedhamte jechaadha. Graafiin gara oliitti kaafama. Kanaafuu as keessa amma gaafii meeqa deebisnee jirra? Inni jalqaba vertexii deebisnee jirra. Inni kun deebiin sirriin isa kanaa jechaadha. Inni biraa ammoo irri inni jiru maal jedha? The line x equal to 1 is the axis of symmetry jedha. Inni kun vertexii keessaa isa jalqabaati isin jedhee jira. Inni jalqaba line of axis of symmetry dha jecha. Line of axis of symmetry yookiin ammoo axis of symmetry isa jalqaba kana. Kanaafuu 3 malee 1 miti jechaadha. Kanaafuu n deebii sirrii miti jechaadha. Inni biraa ammoo diir inni jiru ammoo maal jedha? The graph of f opens downward jedha. Downward sun taane graafiin kun garamitti kaafame? Gara oliitti kaafama jechaadha. Upward dha. Kanaafuu downward sun taane upward dha. Kanaafuu inni kunis deebii sirrii miti jechaadha. Isan akkamiin beekuu dandeettanii? Value tanaa ilaaluudhaan x square bira kan jirtu coefficientiin isii negative yoo taate downward dha. Positive yoo taate garuu upward dha jechaadha. Inni biraa ammoo b'n ammoo maal jedha? F of x is greater than or equal to 2 for all x in the domain of f. X kamiifuu f of x yookiin ammoo graafiin kun meeqarraa jedha? Greater than or equal to f of x is greater than or equal to 2 jechaa jira. Garuu inni kun sirrii miti. Maaliif graafiin kun akkuma argitan gatiin y f of x jechaan y dha, karaa biraatiin y jechaadha. Y'n greater than or equal to 1 ta'uu qaba jechaadha. Maaliif bakki kun 1 waan ta'eef graafiin kun 1 irraa ka'ee gara oliitti kaafamaa jira jechaadha. Kanaafuu greater than or equal to 1 ta'uu qaba malee greater than or equal to 2 ta'uu hin qabu jechaadha. Kanaafuu inni kunis b'nis deebii sirriin ta'u. Kanaafuu deebiin sirriin c dha jechaadha. Bifa kanaan equationii graafiitii wal fakkaatuun yookiin equationii graafii wal qabatuun bifa kanaan hojjechuu dandeettan jechaadha. Inni itti aanu ammoo sadaffaan maal jedha? What is the area of a regular hexagon inscribed in a circle of radius 6 cm? Kun maal nu gaafataa jira? Area of a regular hexagon nu gaafataa jira jechaadha. Inni kun kan maal ta'edha? Inscribed in a circle. Circle keessatti kan inscribed ta'e jiru kana jechaan fakkeenyaaf circlein isa kan yoo ta'e regular hexagon jechaan maa inni kan roga jaha qabu jechaadha. Kan roga jaha qabu jechaan fakkeenyaaf yoo kaasuudhaaf kan mokkoru taate haala kanaan takka 2 3 4 5
jaha jennee haala kana akkanatti yoo kaasne inni kun diyaagiraamii seeraan hin kaafne garuu jaha qabaatu qabaachaadha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 jaha haala kana yoo kaafne amma inni kun inscribed in a circle jennaan sarkilii kana keessatti ibsamee jiraachaa. Kanachaan sarkilii irratti akkuma argitan vertexiin isaa hundinuu sarkilii irra yoo kan ta'u taate inscribed in a circle jennee haala saniin maal jechuu dandeenya himuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan ammoo hexagonidha. Kanachaan meeqa qaba? Roga jaha qaba jechaadha. Roga jaha qaba. Kanaafuu hexagon jedhama jechaadha. Isa kanaaf eeriyaan isaa meeqaadha jedha. Eeriyaan isaa akkasuma immoo raadiyeesiin isaa kan 6 seentimeetira ta'e eeriyaa isaa barbaadidha. Kanaafuu eeriyaan foormulaa mataa isaa qaba waan ta'eef foormulaa kamiin hojjenna? Regular polygonii keessatti yoo ilaaltan foormulaadhaan hedduutu jira. Fakkeenyaaf saayidii yoo kan nuuf gaafatu taate saayidiin s equal to maal goona 2r sin of 180 over n goona jechaadha. Inni tokko foormulaan tokko isa kana. Foormulaan inni lammaffaan ammoo paarameetirii yoo kan nu gaafatu taate paarameetirii ammoo akkamitti hojjenna? Paarameetir equal to maal goona ns dha jechaadha. ns dha. Kanachaan s ammoo hin qabna waan ta'eef 2nr sin of 180 over n goona jechaadha. Kanachaan n regular polygonii san fakkeenyaaf regular hexagonii yoo ta'e jaha n maaliif roga jaha waan qabuuf jechaadha. Rectangle yoo ta'e fakkeenyaaf 3 fudhanna akkasuma kan biraa ammoo fakkeenyaaf square yoo ta'e 4 fudhanna jechaadha n. Kanaafuu n number of side dha jechaadha. Inni kun n asitti n times s jenne s ammoo 2r sin of 180 over n. As n waan jirtuuf n itti daballaa jechaadha. Inni biraa ammoo appotam isa jedhamu jira. Inni sun ammoo a dhaan bakka buufna. A fakkaatti garuu bifa kanaan haala kanaan bakka buufna jechaadha. Inni sunis foormulaa mataa isaa qaba. r cos of 180 over n dha jechaadha. Inni biraa area dha. Area equal to maal goona 1/2 appotam times parametrii dha jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin 1/2 n r square sin of 360 over n dha jechaadha. 360 over n dha. Kanaafuu foormulaa kan fayyadamuu dandeenya isa kana fayyadamuu dandeenya jechaadha. Foormulaa kana fayyadamuu dandeenya maaliif n ni qabna akkasuma r ni qabna. Kanaafuu foormulaa kana yoo fayyadamne maal goona hojjetuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu foormulaa kana fayyadamuudhaan haa hojjennu. Kanaaf foormulaa kana fayyadamuudhaan jalqaba wanti nu goonu maa inni giivanii baafatu qabna. Inni meeqa jennee jirra? Inni hexagonii waan ta'eef jaha jechaadha. Inni biraa immoo raadiyeesiin nuuf kennamee jira. Raadiyeesiinis 6 seentimeetira. Kanaafuu jaha jennaani. Isaan kanneen irra qabaanne maal godhuu dandeenya? Foormulaa kana fayyadamuudhaan eeriyaa barbaaduu dandeenya jechaadha. Kanaafuu eeriyaan maal jedha? Eeriyaa equal to 1/2 n r square sin of 360 isa kana qofa 360 over n kan jennuun kunniin 180 over n dha jechaadha. Kanaafuu maal goona 1/2 times n meeqa jaha times r square r meeqa jaha. Kanaafuu jaha square goona jechaadha. Sin of 360 degree over n meeqa jaha ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun amma sitti meeqa ta'a? Jaha kana lama yeroo hirru 3 ta'a. 3 baay'isu jaha squarein 36 baay'isu sin of meeqa ta'a? Inni kun 300 fi 60 jahaaf yeroo hirru meeqa ta'a? 60 ta'a jechaadha. Kanaafuu sin of 60 ta'a jechaadha. Sin of 60 degree ta'a jechaadha. San booda maal goona? Isa kana yeroo waliin baay'isnu 3 baay'isu 6 18 takka qabna. 3 baay'isu 9 takka wajjin 10 ta'a jechaadha. Times sin of 300 ifam 60 degree. Sin of 60 ammoo meeqa ta'a? Radical 3 over 2 ta'a jechaadha. Radical 3 over 2 waan ta'uuf kanaafuu 8 baay'isu radical 3 over 2 ta'a jechaadha. Isa kan ammoo salphisuudhaan as keessa waan hin jirreef
as keessa hin jiru akkuma argitan 800 wanni jedhamu jiru. Kanaafuu isa kana maal goona salphisuu qabna jechaadha. Kanaafuu inni kun lama yeroo hirru fakkeenyaaf 800 kana lama yeroo hirru meeqa ta'a 54 ta'a jechaadha. 54 times radical 3 lama badda jirti maaliif lamaaf waan hirreef jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya 54 radical 3 ta'a jechaadha. Isa eerri jiru kana ta'a. Kanaafuu bifa kanaan foormulaadhaan kanneen qabatuudhaan haala kanaan hojjetuu dandeettan jechaadha. Afraffaan ammoo maal jedha which of the following defines prime number. Prime number kan ibsu kamedha kanneen keessaa prime number inni jennummaa inni prime number jechaan lakkoofsa tokkoo fi mataa isaatiif qofa hiramudha jechaadha. Kana jechaan lakkoofsi wayii fakkeenyaaf xaa yoo kan jennu taate xaan kun tokkoo fi lakkoofsa tokkoo fi xaadhaaf qofa yoo kan hiramu taate inni kun prime number jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa akka isan keessaa sadii yoo fudhanne fakkeenyaaf sadii tokkoof ni hirama akkasuma sadii hirama jechaadha. Kanaafuu tokkoo fi mataa isaatiif qofa kan hiramutu yookiin ammoo faaktarii lama qofa kan qabutu maal jedhama prime number jedhama jechaadha. Kan sanii ol qabu garuu maal jedhama composite number jedhama. Fakkeenyaaf afur tokkoof ni hirama lamaaf ni hirama afuriif ni hirama. Inni kun amma meeqa qaba sadii jechaadha. Kanaafuu lama ol waan ta'eef inni kun composite number jennaan jechaadha. Kan akkana kanaan composite jennaani kan tokkoo fi lakkoofsa tokkoo fi mataa isaatiif qofa hiramu garuu maal jedhama prime number jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf lamarraa ka'e inni kun 2 3 5 7 9 keessa jiru maaliif tokko 3 fi 9 waan hiramuuf inni kun composite jechaadha. 11 13 jecha akkasuma 17 jechaatti fufaa jechaadha. Isaan kunniin amma waa inni prime number dha jechaadha. Kanaafuu definition kana kan nuuf ibsu isa kami? It is a number whose only factor is 1 jedha. Factory isaa yookiin ammoo kan inni hiramuuf tokkoof qofaadha jechaadha. Kanaafuu inni kun sirrii miti jechaadha. Maaliif factory tokkoof osoo hin taane factory isaa tokkoof osoo hin taane tokkoo fi mataa isaati. Kanaafuu inni kun sirrii miti jechaadha. Inni biira jiru ammoo it is a number that has more than 2 positive factors jedha. Inni kun sirrii miti maaliif only 2 ta'uu qaba. Lama qofa malee lama ol yoo kan ta'u taate composite number jennee jira waan ta'eef kanaafuu inni kunis sirrii miti jechaadha. Sirri inni jira ammoo it is a number whose only factor is itself jedha. Kunis sirrii miti. Isa qofa osoo hin taane waanii fi mataa isaa ta'uu qaba jennee jira waan ta'eef kanaafuu isa kan ta'e fakkeenyaaf it is a number whose only factor is 1 and itself so ta'e amma inni kun deebinii ta'a ture. Garuu amma only itself waan jedhuuf sirrii miti jechaadha. It is a number that has only 2 positive factors. Inni kun amma sirriidha. Maaliif tokkoo fi mataa isaa qofa waan jenneef kanaafuu faaktarii lama qaba jechaadha. Kanaafuu diin deebii sirrii ta'a jechaadha. Shanaffaan ammoo maal jedha which of the following rational numbers is written in it is standard form. Standard formiidhaan kan barraa'e kanneen keessaa isa kamidha? Standard formiin jalqaba irratti haala kamiin barreeffama? Haala kana formula isaa d times 10 to the power of n dhaan barreessina jechaadha. D'n kun garuu maal ta'uu qaba? Tokkoo fi hanga 10 jidduu ta'uu qaba jechaadha. Tokkoo fi hanga 9 10 osoo nammatiin. Kanaan ala taanaan hin ta'u jechaadha. 0 yoo ta'e fakkeenyaaf d'n kun hin ta'u. Kana jechaan 0 times 10 to the power of 2 jedhamu inni kun sirrii miti jechaadha. Hin ta'u maal ta'uu qaba yookiin ammoo fakkeenyaaf 0.1 times 10 square yoo jedhamu inni kunis maal miti standard form miti jechaadha. Standard form ta'uudhaaf d'n maal ta'uu qaba? Tokkoo fi hanga 9 jidduu 10 hin ta'u jechaadha. Fakkeenyaaf 10 times 10 to the power of 0 jedhe inni kunis standard formiidhaan hin barreeffamne jechaadha. Standard form keenya fakkeenyaaf 1 times 10 to the power of 4 yoo jedhamu inni kun standard formiidha. 2 times 10 to the power of -3 yoo jedhe standard formiidha jechaadha. Inni tun ammoo integeriidha. Integeriidha jechaan negatiiva ta'uu dandeetti, 0 ta'uu dandeetti, akkasuma ammoo positiiva ta'uu dandeetti jechaadha. Kanniiniin haala kanaan yoo kan ibsamu taate maal jedhama? Standard form jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf inni biraa ammoo 5.2 times 10 square yoo jedhe isaan inni kunis standard formiidha jechaadha. Bifa kanaanis ibsuu dandeenya. Isiin asiituun tuqaadhaan garan jirtuun maal ta'uu qabdi? Tokko irraa jalqabee hanga 9 qofa ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf kanneen keessaa bifa saniin kan ibsame kaminni isa sirri jiru kana qofa. Maaliif diin amma bifa kanaanis hin ibsamu isin jedhe.
kan deesimaliitiin gara bitaatti jiru maal ta'uu qaba tokko haga sagalii ta'uu qaba waan ta'eef inni kun sirrii miti jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo ibsinu amma haala kamiin ibsuu dandeenya? Standard formula yoo ibsine 8.8 times 10 raised to 1 jennaan jechaadha. 10 raised to 1 jennaan maaliifi gara mirgaatti waan oofneef tuqaatana inni kun 0.8 haala kanaa yoo kenne maal jechaadha 0.888 jechaadha inni kun haala kanaan itti fufa jechaadha. Kanaafuu isii tana yeroo tokko garanii yoo finne amma maal deefne 8.88 jechaatti fufaa jechaadha. Kanaafuu asirra maal godhuu qabna xiyya kaa'uu qabna jechaadha. Bifa kanaa yoo kenne inni kun standard formidhaan ibsamee jira jechaadha. Kanaafuu inni irra jiru standard form miti jechaadha. Gara mirgaatti yeroo ooftan ammoo asirraa maal godhuu qabdan takka hir'isaa deemuu qabdan jechaadha. Yeroo takka ooftan takka irraa hir'isaa deemuu qabdan. Inni lammaffaan ammoo biir inni jiru ammoo inni kunis hin ibsamne maaliifi tuqaa deesimaaliitiin garanna kan jiru 10 jedha. Kanaafuu an ammoo kan isin jedhu tokko haga sagalii ta'uu qabaadha. Kanaafuu inni kunis hin ta'u jechaadha. Standard formidha yoo ibsine garuu maal ta'a 1.01 times 10 raised to maal godhamme isa kana garana oofne kanaafuu -3 goona jechaadha. -2 ture kanarratti maal goona -3 takka daballa -3 ta'a jechaadha. Inni itti aanu ammoo inni kun amma ibsamee jira. Inni diira jiru kun ammoo kanaafuu deebiin sirriin siidha jechaadha. Diin ammoo haala kamiin ibsuu dandeenya? 9 times 10 raised to yeroo meeqa oofne takka lama yeroo lama waan ta'eef kanarraa lama yeroo hir'isnu 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu 9 times 10 raised to 3 yoo ta'e standard formidha. Garuu bifa amma diira jiru kanaan standard form miti jechaadha. Kanaafuu deebiin sirriin C ta'a jechaadha. PDF yoo argatu barbaadan namni PDF yoo barbaada yoo jiraatan PDF Telegram channel kiyya isiniif kaa'a. Telegram argatuudhaaf Ethio Student jettanii barreessuu dandeettanii @Ethio Student jettanii yoo barreessan ni argattanii yookiin ammoo koomentii jalqabaa irratti pin isiniif godha. Kanaafuu koomentii jalqabaa irra seenuudhaan liinkii tuqxanii liinkii saniin Ethio Student channel jedhamu ni argattu. Isaniin maal gootanii achirraa buufachuu dandeettan jechaadha. Isa qofa osoo hin taane PDF hedduu moodeeliiwwan garaagaraa achirra isiniif kaa'a seentanii fayyadamuu dandeettanii. Kanaaf PDF namni barbaadan achirraa ni argattan jechaadha. Gaafiin jaaffaan ammoo maal jedha? What is the value of x in the equation under radical 125 the power of x times 5 the power of 2x minus 1 equal to 25 the power of 3x plus 1. Isa kanaaf vaaliiwun x meeqa ta'aadha jedha. Kanaafuu isa kana maal godhuu qabna? Inni kun akkuma argitan foormii maaliitiin kaa'amee jira? Foormii exponential functionitiin kaa'amee jira jechaadha. Kanaafuu isa kana solve godhuudhaaf gara paawariitti jijjiiruudhaan maal goona? Isa kana solve godhuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu maal goona? 125 the power of x times 5 the power of 2x minus 1 isa kana the whole 1 over 2 jechuu dandeenya jechaadha. Maaliifi radikaal haala kana yoo jiraatte 1 over 2 dhaan wal qixa taati. Cube root yoo ta'e ammoo 1 over 3 dhaan wal qixa ta'a jechaadha. Akkasuma haala kanaan 4 yoo ta'e ammoo 1 over 4 dhaan wal qixa ta'a waan ta'eef kanaafuu inni kun the power of 1 over 2 jechuu dandeenya jechaadha. Equal to 25 the power of 3x plus 1 3x plus 1 isa kana simplify godhuu qabna. Maaliifi as amma fakkeenyaaf 5 dha, inni kun 25 dha, inni kun 125 dha jechaadha. Kanaafuu jalqaba 125 haala kamiin barreessuu dandeenya? 5 the power of 3 dhaan barreessuu dandeenya jechaadha. 125 kamii wal qixa? 5 the power of 3 dhaan wal qixa. 25 ammoo 5 the power of 2 dhaan wal qixa waan ta'eef bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechaadha bakka isaaniitti. Kanaafuu 125 kan jedhu 5 the power of 3 asirra x waan jiruuf x jennaan. Kan ammoo akkuma jiru barreessina 5 the power of 2x minus 1 the whole 1 over 2 tu jira jechaadhaas. Equal to inni kun ammoo 5 the power of 2 isin jedhe jira. Gubbaarra ammoo inni kun waan jiruuf hammattuu keessa kaa'uudhaan 3x plus 1 jennaani. San booda maal goona? Asitti kanam fakkeenyaaf 5 lama waan ta'eef kanneen beeziin isaanii wal fakkaatee jira. Beeziin isaanii yoo wal fakkaate fakkeenyaaf b the power of 2 b the power of 3 yoo jedhe
b the power of 2 plus 3 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kana jechaan b the power of 5 jennee barreessuu dandeenya jechaadha. Beezii keessaa wal fakkaataa ta'e tokko fudhannee paaworii gubbarraa walitti idaanaa jechaadha. Kanaafuu isa kana 5 the power of 3x plus 2x minus 1 times 1 over 2 jennaan jechaadha. Equal to inni kunis 5 the power of 2 into 3x plus 1. Sambooda beeziin wal fakkaatu taanaan kana jechaan fakkeenyaaf b the power of 2 equal to b the power of x yoo kan ta'u taate b lamaan haala kanaan balleessuudhaan kan gubbaa maal goona 2 equal to x jechuudhaan haala kanaan barreessinaa jechaadha. Kanaafuu 5 kanaa fi 5 kana balleessuudhaan 3x plus 2x minus 1 times 1 over 2 equal to 2 into 3x plus 1 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Sambooda maal goona kan x qabu kan lama walitti ta'edhaan maal ta'a 5x minus 1 times 1 over 2 equal to isa kana keessa yeroo baay'isu amma fakkeenyaaf 2 times 3x 5x ta'a. 2 times 1 2 ta'a jechaadha. Kanas keessa baay'isna keessa yeroo baay'isu maal ta'a yookiin ammoo kara lamaanuu lamaayyuu baay'isna akkanumatti akkuma jirutti lamaayyuu baay'isni radical 1 over 2 tana balleessuu dandeenya. Kana jechaan radical sondee 1 over 2 balleessuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu lama kana keessa yoo baay'isnu maal ta'a inni kun lamaan tun tanaan baddi. Kanaafuu 5x minus 1 ta'a jechaadha equal to lamaan tun ammas kanaafis ni dhaabatte jechaadha. Kanaafuu kanallee ni baay'isi waan ta'eef 2 times 5x 10x ta'a. 2 times 2 4 ta'a jechaadha. Sambooda maal goona warra x qabu gara tokkotti lakkoofsotas gara tokko fidannaa jechaadha. Inni biraa ammoo wanni isin beektan wanni isin beekuu qabda yoo warri hin beekne yoo jiraattan mallattoo walqixaa kanaan gara mirgaatti yookiin ammoo gara bitaatti yoo finne maal ta'a inni sun mallattoo isaanii jijjiirata jechaadha. Fakkeenyaaf 5x tun amma poozitiif asitti isii tana yoo garan dabarsee mallattoo walqixaatiin gara mirgaa kanatti yoo dabarsee minus 5x taate jechaadha. 4 tun ammoo garan yoo fidee fakkeenyaaf maal taati poozitiif waan turteef maal taati minus 4 taate jechaadha. Kanaafuu bifsanii yoo barreessinu maal godha 5x tana gara 10x tti fiduudhaan 4 kan ammoo gara minus 1 tti fidaa jechaadha. Kanaafuu maal ta'a inni sun minus 1 4 yeroo garan dhuftu minus 4 taati equal to 10x bakkuma ofii jirti waan ta'eef 10x jennee barreessina. Sambooda 5x yeroo garan finnu minus 5x taate jechaadha. Kanaafuu minus 5x sambooda inni kun maal ta'a minus 5 ta'a walirratti kun ammoo maal ta'a 5x ta'a jechaadha. Kanaafuu over 5 yoo jennamu 5 in 5 dhaan baddi x equal to minus 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin kennu maal ta'a minus 1 ta'a jechaadha. Okay, wanta dogongoree wayiitu jira deebiin as keessa waan hin jirreef eessatti dogongoree asitti 2 times 3x 6x ta'a jechaadha. Kanaafuu asitti 5x godhee kanaafuu inni kun 6x ta'uu qaba. 6x ta'uu qaba. Sambooda maal goone isa kana lama yeroo baay'isnu 5 ture lama yeroo baay'isne 10x ture. Kanaafuu amma immoo jaha lama yeroo baay'isnu 12 ta'a jechaadha. Inni kun 12x ta'a. Sambooda maal goona bakka 10 12 goona jechaadha. Inni kun 12 ta'a. Sambooda asirraa deebinee hojjennu kanaafuu minus 1 minus 4 minus 5 ta'a equal to 12x minus 5x meeqa ta'a 7x ta'a jechaadha. 7x ta'a. Kanaafuu over 7 yoo jenne maal ta'a x equal to minus 5 over 7 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna minus 5 over 7 ta'uu qaba. Kanaafuu dogongora irraa baay'ee of eeguu qabdan yeroo baay'isanitti yookiin ammoo lakkoofsa xiqqoo keessatti yeroo hojjetanitti yeroo baay'ee dogongora kaanii uumamu waan ta'eef kanaafuu bifa saniin deebiin kenna maal ta'a a ta'a jechaadha.